Akkamoltan kabajamuuf jaalatamoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdhaan oduu isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu har'aa waliinis an obsaa Ridwaanii bal'ina oduu teenyaatiin durammoo hangafootaan isin dhageessisa. Mirgi wabii obbo Dajanee Xaafaa afaan yeroodhaaf dhorkame akka ture ajajameetii jira. Guyyaa wixataa manni murtii qondaala kaabaa obbo Dajanee Xaafootii fi gaazexeessaa OMN guyyaa Wariyoti fi korsa dachasi fi Misha Adam mirga wabii eegame fi akka gadhiifamu kan murteessee turullee ol iyyannoo abbaan alangaa dhiyeessan osoo hin hiikamin hafaniiti jiran. Fincilli hagayyaa 12/2012 Oromiyaa guutuu keessatti yaamamee jiru qeeroof qarreen biyya keessaa hidhamaa ajjeefamaa guyyaa guyyaan kan itti fufaa dhufe guutuu Oromiyaatti hiriirri waamamee qeeroof qarreen godinoota biroo bahuu dhabuutu ilmaan Harargeetii fi Arsiirratti mootummaan tarkaanfii guyaan gara guyyaa fudhachuu dandeechuudhaan qeeruun komii qaban dhiyeeffachaati jiran. Tokkummaan keenya humna keenya guutuu Oromiyaatti waamicha bakka takkaa fincila diddaa xumura gabrummaa kan goonu yoo ta'e mootummaan raasnaa jechuudhaan qeeruuf qarreen Harargee Arsii Baalee waamicha guutuu Oromiyaatiif dhiyeessaa jiran. Afrikatti lakkoofsi namoota COVID-19tiin qabamanii miliyoona 1.2 siqeeti jira. Afrikaa keessatti hanga ammaan tanaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1,996 fi 710 ta'uu vaayirasiin kan qabaman yeroo ta'an 28 fi 14 ta'an ammoo lubbuu isaanii akka dhaban dhaabbanni ittisaa fi to'annoo dhukkuba Afrikaa gabaaseeti jira. Taphataan urjii addunyaa kan baalandoorajaa injifachuudhaan yeroo ammaan tana addunyaatti maqaa guddaadhaatii fi dandeettii cimtuu qabu Liyoon Meesii lammii Arjentiinaadhaa dargaggeessa umriin isaa 33 kilaba isaa kan tajaajilee ture Baarsaarraa gadhiisuudhaaf waraqaa ol iyyannoo galchee akka jiru dhagaamee jira. Meesiin garuu ol iyyannoo galfatuuf gatii bilisaatiin kan deemuu barbaadu kan ta'e ibseeti jira. Taatee kanaan ammoo kilabni Baarsaadhaa yookaan hoggantoonni kilabichaa akka jaanitti fedhiin isaatiin deemuu kan barbaadu yeroon isaa dabree jira jechuudhaan iyyata isaanii himachaati jiran. Yoo deemuu barbaate kilaboota biraa deemuudhaaf yuuroo miliyoona 700 akka gad dhiifamu dubbatamaati jira. Tolee kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa kun oduulee teenya hangafoota sitii bal'ina oduuttiin isin dabarsa. Oduu har'aa waliinis ammas an obsaa Ridwaaniin bal'ina oduu teenyatti dhiyaadha. Oduu teenyattiin isin dabarsa. Oliyyannoo abbaan alangaa mana murtii ol'aanaa federaalaatiin dhiyeessan obbo Dajanee Xaafaa fi namootni galmee isaanii keessatti himataman sadi mirga wabii isaanii yeroo dhorkame akka ture ajajameeti jira. Wixataa hagayya 18/2012 manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii araadaa qondaalaa kaabaa obbo Dajanee Xaafaatii fi akkasumatti gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoo Korsaa Dachaasaa fi Mishaa Adam mirga wabii eegamee fi akka gad dhiifamu murteessee turullee ol iyyannoo abbaa alangaa dhiyeesseen osoo hin hiikamin hafaniiti jiran. Abbaan alangaa mirga wabii namoota kunneen eegamuu hin qabu himata hundeessuudhaafis guyyoota 15 haa kennamu jechuudhaan mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddacha ramaddii araadaatti iyyatus iyyannoo isaa fudhatama waan hin arganneef manni murtii ol aanaa federaalaatti ol iyyachuusaa abukaattoon shakkamtoota obbo Dajanee qaaduu himaniiti jiran. Haaluma kanaan jaakaleessaa yookaan kibxatam shakkamtoonni mana murtii ol aanaa federaalaa lidataa argamutti kan dhiyaatan yeroo ta'an abbaan alangaa himata hundeessuudhaaf guyyootni 15 haa kennamu hidhamtootni gadhiifamuu hin qaban jechuudha yommuu iyyatu nuti immoo dhimma namootni kun ittiin shakkaman kan mirga wabii dhorkisiisuu miti kanaaf hiikamuu qabu jennee falmine jechuudhaan obbo Dajaneetti dubbataati jiran. Guyyaa 15 kennamuu hin qabu guyyaan tokko kennamuu hin qabu dhimmichi ni himachiisaas jechuudhaan yoo ta'e abbaan alangaa mana murtii aangoo qabutti himachuu qaba malee kan mana murtii yeroo kennuufi qabu miti jechuudhaan mormeeti jira obbo Dajanee Xaafaa. Obbo Dajanee Xaafaa Guyyoo Waariyoo Korsaa Dachaasii fi Mishaa Adam ajjechaa Haacaaluu wal qabatee jeequmsa akka ka'u kakaasuu shakkamuu
isaanii abukaattoon isaanii obbo Dajjanee yaadachiisaniiti jiran. Manni murtii ol aanaa federaalaas yaada garee lamaanii erga dhageeffateen booda abbaa alangaa hanga hagayya 25 barkum 2012tti himata akka dhaqqabsiisu yoo kun hin taane garuu hagayya 25 booda bu'uura mirga wabii manni murtii federaalaas sadarkaa jalqabaa murteessee shakkamtootni akka gadhiifaman ajajuusaa obbo Dajjanee Fiqaaduu himaniiti jiran. Manni murtiis dhimma obbo Dajjanee Xaafaa irratti beellama guyyaa 5 kennuun hagayya 25 barkum 2012tti beellama qabateeti jiran. Fincilli diddaa xumura gabrummaa qeerroof qarreedhaan waamamee wiixata hagayya 12 barkum 2012 akka lakkoofsa biyyattiitti kan waamame qeerroof qarree lubbuu hedduu itti hidhamanii ittis tumamanii ittis reebamanii mana hidhaatti ol guuramaa jiran. Erga guyyaa sanii hanga guyyaa arrantanatti ilmaan Oromoo hedduu lubbuudhaan akka dhabnee jirrutu beekamaa jira. Kanneen rasaasan dhoomanii manneen yaalaa keessattis garmalee rakkachaa jiran hedduutu dhagahamaa jira. Kanaan qeerroof qarree waamicha biyya keessaa wayita dhiyeessaa jiranitti namoota miidhamaniif lammiileen biyya keessaa biyya alaa jiran gargaarsaan akka dirmatanis waamichaas dhiyeessaati jiran. Qeerroof qarreen jimmata as deemoo kana guutuu Oromiyaattis fincila diddaa xumuraa gabrummaadhaan labsii yeroo hatattamaa kenname kanarrattis akka waamamee jirus hubachuun danda'ameeti jira. Qeerroof qarreen guyyaan gara guyyaatti hidhamuun tumamuun itti fufeeti jira. Keessattuu wayita ammantanaa Oromiyaa keessatti manneen hidhaan hedduun guutame gara manneen barnootaatiif waajjiroota mootummaa adda addaatti akka nama hidhaa jirantu dhagahamaa jira. Baay'inni namoota hidhamanii hanga ammantanaa lakkoofsisaa ol ka'aa jiraatus garuu hangana jaamee himamuu hin dandeenya. Akka Harargee qofatti namoota 4,000 ol akka dabree jiru ni dhagahama. Magaalota akka Dirreedawaa, Kombolchaa, Harargee akkasumatti illee Haromaayaaf Awwadaay kan cimee itti fufe yeroo ta'u reebichaaf akkasumatti illee lubbuu namoota hedduunis dhabuun daran hammaatee itti fufeeti jira. Oromiyaa keessattuu Harargee keessatti namootni akka hojiidhaaf ba'anitti akkuma iddoo hojiitti lubbuu isaanii dhabantee argameeti jira. Waraana mootummaatiin kan nyaatamee eeruu keessatti kan hafan hedduu argamaati jira. Viidiyoo marsaalee hawaasaa irratti oliif gaddeemturraa namoonni hubachuun akka danda'ametti namoonni harka diinaatiin ajjeefamaa jiran guyyaan gara guyyaatti hammaata itti fufeeti jira. Qeerroof qarreen mana jiraachuu dadhabanii gara daggalaa yookaan ammoo gara eeruttis gammaqanii kan jiraatan ta'e achillee jala nafne lubbus itti dhabuu danda'aniiti jiran. Qeerroof qarreen haalli kun kan daran hammaachaa deemu taanaan yaaddoo jireenya fuulduraa keessaas kan galante argameeti jira. Qabsoon guutuu Oromiyaatti waamame garuu Oromiyaa guutuu keessatti Shawaaf akkasumatti illee Wallaggaa waachuu dhabuun ilmaan Oromoo naasuu keessatti umteeti jirti. Guutuu Oromiyaatti qeerroodhaan fincilli waamamuun kutaa tokko walirratti eeguu osoo hin taane bakka takka yookaan waliif kaanu taane sagalee waliif taanu taane mootummaa kana yeroo gabaabduu keessatti hoffisuus ni dandeenya, ofirraa injifachuus ni dandeenya jechuudhaan qeerroon guyyaan gara guyyaatti dhaamsa isaanii dabarfachaati jiran. Akka fakkeenyaatti hiriirri guutuu Oromiyaa hagayya 12 barkum 2012 ayyaamame godinoota 3 keessatti adda durummaadhaan gaggeeffamus Arsiif Harargee keessatti ammoo kan daran miidhameef lubbuun itti dhabame taatee argamte jirti. Humni waraanaa Oromiyaaf Itoophiyaan qabdu gara godinoota lamaan kanaa qofatti harcee hafeeti jira. Silaa guutuu Oromiyaa keessatti kan waamichi kun gaggeeffamee jiraate akkasumatti illee bahanii jiraatan taate mootummaan dadhabinaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaatiif akkasumatti illee yaadaanis burjaajee kan hafu ta'u qeerroon dubbachaati jirti. Laata guyyaan gara guyyaatti ajjeefamuun reebamuun hangam takkatti kan irraa dhaabbatuuf ilmaan Oromoo akkana warratti eeguun gaarii taatee jirti jechuudhaan qeerroon Harargeedhaan guyyaan gara guyyaatti ibsa isaanii dhageessifachaati jiran. Siyasaan Itoophiyaa hiriirtonni imbaasii Itoophiyaa London cufsiisan mootummaan Itoophiyaattis mufii qabus ibsate jira. Hawaasni Oromoo UK imbaasii Itoophiyaa magaalaa London jiru fuulduratti hiriira bahuudha. Imbaasicha torban tokkoof cufsiisanii akka jiran kanneen hiriira bahan guyyaa kaleessaa fi hanga ammaatti hubachuu danda'ameeti jira. Hiriirtonni kanneen alaabaa Itoophiyaa gamoo imbaasii irratti fannifamee jiru buusuudhaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka buusanii
akka jiran viidiyoo marsaa hawaasaa gadhiifame irraa hubachuun danda'ameeti jira. Namoota hiriira ba'an keessaa tokko kan ta'e wallisaa Shukrii Jamaal Oromoon magaalicha imbaasicha akka hin saaqamne yookaan akka hin banamne gochuudhaaf torban tokkoof oliif achi bulaa akka jiran dubbachaati ture. Shukriin imbaasiin Itoophiyaa London jiru hiriira mormii baheen hordofuudhaan erga cufameen guyyoota ja'a jechuudhaan dubbateeti ture kaleessa galgala. Imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Londonitti argamu toora tiwutara gubbatti kibxataa akka ibsetti hiriirtonni muraasni mormii imbaasichaa dura turan hojjetaa isaanii tokko reebuu fi hojii maamilaa keessummeessuus gufateeti jira jechuudhaan dubbateeti jiran. Haa ta'u malee ibsi kun ibsa jiraatus qeeroo fi qarreen achitti argaman ibsa kana sodaachisuudhaan akka ifduuwwan deebines hubachuun danda'ameeti jira. Gaaffii yookaan hiriira kanarratti mormii qeeroof qarreen imbaasii Itoophiyaa fuulduratti bahan hiriirtota keessaa sababoota adda addaatiin mormii imbaasii duratti kan gaggeessaa jira. Ajjechaaf hidhamuu akkasumatti illee guyyaan gara guyyaatti ilmaan Oromoo miidhamaa akka jiraniitu yaadannoo isaanii kan dhageessifatan ta'eeti argameeti jira. Imbaasii Itoophiyaa fuulduratti namoota bahan keessaa namoonni 100 ol ta'an to'annoo imbaasichaa bulanii karaa imbaasichaa ugguru imbaasichi akka hin banamnes hojii hin eegalle mormii eegalaniin torban tokkos ta'eeti jira. Akka ammaan duraatti mormiin imbaasii fuulduratti bahuun baramee turullee imbaasiin cufsiisuu waan hin baramne ta'e haareeti argameeti jira. Wanti ammaan tana jiru imbaasiin achi keessatti argamu manni Oromoodha qaam tokko ta'uudhaan sagalee tokko waliif ta'uudhaan da'oo waliif ta'uudhaan sagalee tokkoof humna tokkoon sossoo akka jiranii fi waliigalteen isaanii hariiroo gaarirra akka jirantu dubbatamaa jira. Imbaasiin Itoophiyaadhaa humnoota waraanaa poolisii magaalittii Londonii wajjin hariiroo qabaatu uummata Oromoo to'annoo jala akkasumatti illee hidhuuf akka dararaa turanis ni dubbatamaati ture. Garuu warroonni hidhamanii turan akka gad dhiifamanis dubbachaati ture. Qondaalli ministeera haajaa alaa Itoophiyaa imbaasii Ridwaan Hussein rakkoo imbaasiin Itoophiyaadhaa London irraa mudatee ilaalchisee qondaala imbaasii UK Finfinnee jiru waliin mari'achuun ministeera haajaa alaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Akka ibsa ministeerichaatti fuula Facebook isaa irratti baasee jirutti rakkoon nageenya imbaasii Itoophiyaa London jiru gahee mootummaa Itoophiyaa komii inni mufannaas qabu ibsateeti jira. Ambaasaaddarri Ridwaan mootummaa UK nageenya imbaasii Itoophiyaa London jiruu fi kan hojjettoota isaa eeguuf dirqama akka qabus yaadachiiseeti jira. Imbaasii UK Finfinnee jiraatu Charge Diver yookaan ambaasaadara itti aanaa kan ta'an Alex Koromoon rakkoo mudatee dhiifama gaafatee kan jiru yeroo ta'u tarkaanfii barbaachisu akka fudhatamu waada galuu isaatis ibsuun ni yaadatama. Garuu garfadan rakkatanii garfadan hiixatanii garfadanitti illee harka nagatan qeeroof qarreen to'annoo imbaasii Itoophiyaatii fi cufsiisuus danda'aniiti jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitiif kibxata kaleessaa ganama gara Suudaan galaniiti jiran. Muummeen ministeera turtii isaanii Kaartuum ammantanatti pirezidaantii mana marii walabummaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buhaar akkasumas muummeen ministeera biyyattii Abdullah Hamdok waliin akka mari'atan eegamaati jira. Haa ta'u malee awwal aanolee Mike Pompeo gara Suudaan yoo imala ministeerii muummee Abiy Ahmed Kaartuum dhaquun isaanii saganteeffame raawwatamee yaada jiruus ni qabam. Dhimma wal arguu isaan irratti hanga ammaan tanaatti mootummaa Itoophiyaatis ta'ee gama Ameerikaan wanni ibsame hin jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed yoo Pompeoon wajjin wal argan qabxiilee ijoo hawaasaa isaanii hidhaaromsa Itoophiyaa fi dhimma dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessa jirurratti akka dubbatus ni eegama jaameetii himamaati jira. Torban dabre miseensonni koongiresii Ameerikaa 20 ol ta'an Itoophiyaa keessa waan adeemaa jiru irratti ministeera dantaalaa Ameerikaa xalayaa barreessuun isaanii gabaafameeti jira. Kana dubbii kanan kaasuudhaaf hin oolan jechuudhaan xinxalaan kun dubbachaati jira. Gama kaaniin kana dura Ameerikaan dhimma hidhaaromsaa irratti Masrii Itoophiyaaf Suudaan walitti waliigalchuudhaaf yaaltee Itoophiyaan fudhachuu diddeeti turte. Itoophiyaan hin fudhattu taanaan Ameerikaan tarkaanfii akka qoqqobbii dinagdee fudhachuu akka dandeessu dhiyeenya himaa jirti jechuun Itoophiyaan waliigalticha akka fudhattu dhiibbaa
uumuudhaaf yaada joos haasaati jira. Pirezidaantiin Tiraamp dhimma dantaalaa Ameerikaa irratti waan jabaa otoo hin hojjenne filannoo pirezidaantummaatti dhiyaachuu waan jiraniif dhimma hidhaa haaromsaas akka hojiiwwan dantaa oolarratti hojii hojjetamanitti akka lakkaa'amuuf barbaadu je obbo Awwal. Afrikatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii gara miliyoona 1.2tti siqeeti jira. Dhaabbanni ittisaa fi to'annoo dhukkuba Afrikaa yookaan CDC'n biyyoota Afrikaa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii miliyoona 1.2 guutuu jirti jechuudhaan dubbatamaati jira. Dhaabbatichi hanga ammaan tanaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1,197,710 ta'uu vaayirasichaan kan qabaman yeroo namoonni 28 fi 14 ta'an ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiran. Afrikaa kibbaa namoota vaayirasichaan qabaman 600 fi 11,450 qabaachuun yeroo dursitu Masriin ammoo 97 fi 4,478, Morokkoon 53 fi 2,252, Naanjeeriyaan 52 fi 5,448, Gaanaan ammoo 43 fi 622, Itoophiyaan 42 fi 1,043, Keeniyaan 32 fi 803 qabaachuudhaan wal duraa duubaan sadarkaa qabaachuudhaan 1 hanga 6 ta'anii argamaniiti jiran. Liyoon Meesiin Barcelona gadhiisuudhaaf gaafii dhiyeesseetti jira. Taphataan cimaan idil addunyaa kan ta'e lammii Arjentiinaa kilabaan Barcelona kan Speen keessatti adda durummaan beekamuu fi akkasumatti illee beekamtii horate jaalattoota hedduu horachuu irratti adda durummaan argamu keessaa Liyoon Meesiin isa tokko. Taphataan kun lammii Arjentiinaa ta'ee fi ganna isaatis yookaan umriin isaa 33 yeroo ta'u kibxataa kilabichaaf ergaa faaksii erguun haaluma walii galtee isaa gubbaa jiruun kilabicha bilisaan gadhiisuu akka danda'us gaafateeti jira. Baarsaan tapha nusa xumuraa Shaampiyoons Liigii guyyoota dura Bayern 8-2 kan injifatamte yeroo taatu tapha badhaasa Baalandooraa yeroo 6ffaatiif injifachuudhaan Baarsaaf yeroo jalqabaaf kan taphate bara 2004tti kan ture. Ergasii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa yeroo 4 kan fudhate. Taphataan cimaan kun haa ta'u malee kilabni isaa Barcelona waanjoo lakkii walii galtee keenyarraa keeyyata bilisaa deemuu danda'u jettu kun yeroo irraas tareeti jira jechuudhaan kilabtichi deebiseef jira. Meesiin kilabicha keessaa hanga bara 2021tti turuu qaba. Kana malees yoo deemuu fedhes gatiin isaa salphaa miti, yeroo miliyoona 700 baase jechuudhaan kilabni isaa kun ajajeeti jira. Boordiin kilabichaa dhiyeenyatti wal arguu waan jaamee jiruuf jecha Meesii tasgabbeessuudhaaf falli jiru pirezidaantii kilabichaa Joosip Meeriyaam Bartoom Jaamus gadhiisuun filannoodha namoonni jaanis ni jira. Haa ta'u malee Meesiin yaada isaa jijjiirachuu tasuma waan fedhii qabuus hin fakkaatu. Oduun tun battaluma dhagaamtetti deeggartoonni Baarsaa kaampii fuulduratti walitti qabamuudhaan boordii kilabichaa irratti mormii dhageessisan Meesiidhaafis deeggarsa qaban mul'isaniiti jiran. Falmii seeraa kilabichaa fi taphataa kana jidduu jiru eegalu inni eegama. Waliigalteenis keessatti keewwata tokko jirtu yoo Meesiin kilabicha bilisaan gadhiisuu fedhe waxabajjii 10 dura beeksisuu qaba jechuudhaan kilabichi dubbachaati jira. Guyyaan sun yoo kan jala darbee kilabichi keewwata sanitti fayyadamuudhaan altare jechuudhaan Meesii fi gareensaa falmii garuu waqtii taphaa bara sababa koronaavaayirasiitiin hanga hagayyaatti waan dheerateef yeroonis dheerachuu qabu jechuudhaan dubbachaati jira. Kabaja guddaan isaan qabanis Liyoon deeggarsa hundaa siifin godha jechuudhaan hiyya tokko dubbachuuti jira. Taphataan duraanii Baarsaa Kaarlos Paawul tiwutara gubbatti barreessee Luis Suarez ammoo maxxansaa akkana jechuudhaan harka walitti rukutuudhaan komantii isaa jalatti deebiseeti jira. Meesiin ganna 13tti kilaba Arjentiinaa Lions Old Boy Jaamurratti bara 2000tti Barcelonaatti makame yeroo ta'u ergasii kilabicha taphoota 731
taphachuudhaan gooliiwwan 634 lakkoofsiseeti jira. Kilabicha wajjin waancoota garagaraa 34 mo'ateeti jira. La Ligaa 10 Champions League 4 fi rikoordii isaa kan birootis ni qaba. Goolii La Ligaa ol aanaa kan galchee 444 yeroo ta'u badhaasa Ballon d'Or yeroo jaffaatiif mo'ateeti jira. Badhaasa cimaa taphataa addunyaa ta'uudhaanis yeroo jaaf mo'ateeti jira. Goolii galchuun isaa ol aanaa weetii tapha tokko keessatti kan gaggeesse waggaa tokko keessatti bara 2012 galchiiwwan 79 galchuudhaan adda durummaadhaan beekama. Taphoota tokkoon baroota wal fakkaatoo 10 keessatti goolii 40 ol lakkoofsiseeti jira. Champions League irrattis kilaba tokkoof goolii ol aanaa kan lakkoofsise Messiin kilabichaaf goolii 115 akka galchee fi Messiin Barsaa biratti ol aantummaa hedduu akka qabuu fi idil addunyaattis taphataa cimaa ta'ee argamaati jira. Laata wal falmiin isaaf kilaba isaa jidduutti lalate kun akkamiin akka furamus kan waliin eeggamnu ta'a. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turu Absaar Du'aanii hanga oduu biraatiin waliin dachaanuu nagaan nuuf turu.